Online mara teessanii akka namni online irratti isin argine yoo barbaadan aappii kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Akka namni online WhatsApp irratti isin argine, akka namni online Messenger irratti isin argine, akka namni online Telegram irratti isin argine, akkasuma akka namni online Imo irratti isin argine isin sa'aatii barbaadan online seetanii sa'aatii barbaadan online irraa baatanii akka namni immoo gonkumaayyuu isin sa'a kamitti akka baatan sa'aatii kamitti akka seentan isin argine yoo barbaadan aappii kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Egaa daawwattoon kiyya aappii kanaas akka namni baay'een argee gabbuufatee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik share gochuun namaa duraan hordofaa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kaja jalarra sini baasa irratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kaja irratti tokko kilikni gootu ammallee haala kana sitti fitaa sirriitti ikoon sarchii irratti tokko kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee maa xaa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kan sitti suuraa kan irratti tokko kilikni gootu achi booda aappii gabbuufachuudhaaf yeroo oltaa gadeemtu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood turtii daawulood kan turtaniiti aappii kana bilbiloo keessatti gabbuufatanii hayyee daawwattoon kiyya aappii gabbuufatanii gaar galtanii aappii kana haala kanas ni banama jechuudha WhatsApp irratti ni bantu ammallee Messenger irratti ni bantu ammallee Telegram irratti ni bantu ammallee Imo irratti ni bantu jechuudha achi booda asirratti next kana click ni gootu achi booda aappii kana haala kanas ni banama jechuudha amma booda message nan WhatsApp irratti Messenger irratti Telegram irratti Imo irratti ni barreessu hundi asirratti isiniif ergama jechuudha isin app maqaa galtanii message namaadhaa ilaaltanii yoo barbaadan deebiftanii yoo barbaadan immoo ilaaltanii dhiisuu dandeessanii garuu namni online irratti isin argu sa'a kana online seenee bahee illee hin jiru jechuudha nama san